الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبليون كي وبليون مسلمة هندي كيسنو بقجراتن بك مجرتاني في أكو مجرتاني تي ربين بركاسن تاقلو ونجي تشوبي هذا dhaamsi qabadhee dhufeen yeroo tokko tokko bakkee immoo aappii gubbaratti ijoollee qarasiisa achirratti yeroo hedduu qubeen aliifaa barnoonni quraanaa yerooniif quraana qaraamoo akkamitti jalqaba aliifarra ka'a booda san immootu gara quraana kan ittiin tarru seerumaa fi haaluma laafadhaan jechuudha. Kanaaf harri wanti himuu dhufe takka hoo barnoota walirraa fudhanne jedhee dhufe yoonii fi jalqaba quraanumas ta'ee aliifas jalqaba yeroo ni qaraanu jalqaba keenya akkam goona isiniif fakkaate dura niyyaa keenya tolfannee dhiqannee wadda'annee qulqulleeffannee hammaama seennee akkuma baana osoo hin taane qulqulleeffannee wadda'annee qalbii nagaatiin qalbii fayyaatiin niyyaadhaan ilkaan keenya rigannee booda sanii immootu afaan keenya shafannee sagalee qulqulluudhaan gara barnootaa dhufna. Li'annahu maaliif yoo jettan sagalee kana haa khaa ayn wanni jechuun dhoogu maaliif beeytanii sagalee keenya qulqulleeffachuu dhabuu irraa tokko. لأنه نمنا كون نياتي كيتي ونف كرفوتاتي سغالي كو إسايا كل فتشون نندو كنافو كان الرأي في إيجاد جودا في هرقا كارو دفني ألف الرجل كامنا ألف نيكمي كراما بانو تان ثان هرا كان جودا كوبي كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جنة كاسيت كرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هلا كان بريتشفني ورس لاغري كيغس جرتان مركز ترتيل كيسور جرتان هلا كان اجيفتني سمبر لي بوتي يوني فجول لمبر لي كجرتان تات هلا سنين اجيفتني بودا سنين موتو درسي تكفدا. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. أما ستي حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ألف باء تاء هنجن تاء ثاء إذا كان ونمان سواني فيديو كان ورابو نجهيو إذا كان توكو ثاء لمري سامتي ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء جنة سكانة harraaf asumatti dhaabbata. Kanaaf obboleewwan kee irraa hedduu irraa baratan jedhee yaada. Dhaamsi